Marshallina dubbisame. Marshallina dubbisame. Onde nemi wala ci chato ko blisan akka keessa jiraatu kenneera. Break. La kole dawo ya gosto ko mali dufannu. Ya chimala gumre. Ya firashi. Mama sata kas guddate. Dostoti ke bakkerti nagee kana akka way Charles video biraat walitti deemnee jirra. Video kana takka boortan akka gammaddaa abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni channel kana faarata yoo jiraattan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaachuu barbaada. Yaada qabaattan comment barreessaa video kana yoo jaallattan yoo takkeessiniif share godha. Gara video keenyaatti darbin dura mucaasin suuraa isaa asirratti argitan kuni ganama gaafa mana bahu haadha isaa Solomee dhungatee chaa'u nagaan oli jedhee boorsaa mana barumsaa isaa qabatee bahee Kotre esumnisa haadha mucaaf bilbilee Amaanuel eessa jira jedhe. Haatis mana barumsaa jette esumni mucaas balbala koorratti erga akkas jedhu kaayee deemeera. Haadha koo deebi'ee hin dhufu kana booda nan eegini. Mucaan waggaa 13 Amaanuel Tsaggaayee Feeyisaa jedhamu kun guyyaarraa haadha isaaf waraqaa xiqqoo irratti akkuma asirratti argitan jechuudha. Haadha koo deebi'ee hin dhufu kana booda nan eegin jechuun boorsaa isaa waliin balbala eessumaa irratti gatee deeme. Bakka deeme son beekin mana bayit hafee jira jechuudha. Mucaan kun adara namoonni kana argitan bilbila haadha isaa Solomee badhaasa kan irratti bilbiluun eeruu ni dandeessu. Mucaa seensa irratti argitan kun egaa badeetu jira jechuudha. Akkas waraqaa xiqqoo barreessee mana duratti dhiisee deemee jira. Duwwaa 913536686 yookiin duwwaa 912432444 irratti bilbiltanii namoonni mucaa kana argitan maatii isaatti himuu dandeessu yookiin wanta mucaan kun ragee information yoo qabdan faamilii isaaniif kennuu dandeessu. Marshallina dubbisame jaarsa kana beektu video lama irratti hojjetanitti fakkaata. Amma immoo oduu baay'ee namatti tolu tokko social media irra deemaa jira karaa bokkuu multimediaatiin jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Lammii Ebbaatiif koondeeminee mana ciisichaa tokko bilisaan akka keessa jiraataniif kenneeraa fedha. Akkasumas abbaan qabeenyaa Oromoo Shaaqaa Gurmeessaa immoo meeshaa manaa guutuu kennaniiruufi jedha. Waaqayyo kana godheef galanisaatu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee tumsa nama guddaa kanaaf gooteef guddaa galatoomii. Dabalataan abbaa qabeenyaa obbo Shaaqaa nama kana waliin kan wal quunnamsiiste Dr. Naaviyaad obbo Lammii waliin ture gargaaraa ture. Joorji Geetuu galata guddaa qabdu guutummaa kanaa bor qaanqee show yookiin OBN irratti galgala keessa saa 3 booda darbaa manni jireenyaa kennameefii jira meeshaa guutuu wajjin jechuudha. Namni kun baay'ee gargaarameera. Dhugaa baay'ee namatti tola. Namni kun carra qabeessadha. Akka qoosaatti akka TikTok irra gurbaan baasee galata guddaa qabda. Biraanuu dhamaqaansaa akka shabbaxaa duula maaltu dhaqaxaaxaasaa. Gammatuun deemee laalee. Fakaandoo sin barsiisa, kumaandoo sin barsiisa. Timirtiitti agarsiisa. Oromiyaan qorata, federaalaan qorata, hundumaa sin to'ata. Jaalaltee si bulleeqa, Maarshaal Biraanuu beektu gurra isaa biyyuu beeka. Wajjaa isaan gabaabaadha beekumsi dagaagaadha. Seenuun boroo moluu goonii sariidhuma. Kanaaf baratee ifebe gisee namni goolamu immoo sammuun isaa nagaadhuma. Quuqqaa biyya isaa yaada, quuqqama Oromoo yaada. Miidhaa biyyaan jaallatu, mucaa sabni jaallatu. Abbaan koo Yesuus Kiristoos harka isaa qabee ol guddisee nagaa isaa gaafatu. Abbaa Lammii nama baay'ee dandeetti guddaa qabu. Nama baay'ee nama toludha. Kanaan dura viidiyoo lama irratti isiniif fideen ture muuziqaa yookiin yeedaloonni masinqoonni taphatu TikTok irratti gadhiifamu karaa TikTok irra viidiyoo fidee asirratti react irratti goonee turre. Amma gammanni jireenyaa kennameefii jira karaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeetiin jechuudha. Dhugaa kun waan galateeffamuu qabudha. Kun waan salphaa miti dhugaa. Hamma goda sanaa baay'ee dhufii mana jireenyaa argachuu jechuun dhugaa waan guddaadha waan ajaa'ibaati. Dhibba sooshaal miidiyaa geggeessisuu kana gaarummaa sooshaal miidiyaa gaarummaaf itti fayyadamnaan kun keessi nama gargaaraa nama dandeettii qabu nama biyyaaf qabsaa ture nama biyyaaf gatii guddaa kaffalee dhumarratti kun keessi kiisamaa jechuudha yookiin keessi wanti gaarii ta'afi so kun waan baay'ee namatti tola waan jajjabeeffamuu qabudha. Bokkuu multimeediyaa kabaja guddaa qabdu gurbaan guyyaa jalqabaaf TikTok irratti akka qoosaa kana yaaddee son taane waaquma keessa dhufee gargaaree TikTok irratti gadhiisallee galata guddaa qabda. Argitanii garaa keessaa fide ta'uu afaan keessaa fide ta'uu bishaan akka nama boombaa jala qabeetti akka inni haayilaandii leetira lamaa tokko guutee ittiin fuula dhiqataa jiru. Waan dhugaa kun taalentii guddaadha. Namummaa jechuun bishaanuma kubbaa tokko caalaa afaan keessatti baatanii taa'uun
hincima garuu inni garaa keessaa fidaa itti fakkaata malee afaan kun keessi kan amma kana hin baata taanaani dhugaa kun taalentii guddaadha. Anu sidise namni si jaalatu jiraar koboo tangura baritti ubbaana wara koboo tangura malwaa intaa basheedu koboo tangura namni si jaalatu anu sidise namni si jaalatu jiraare irratti talo askab talo video mucaa kana kan biraa tokko hin gaddaa naawum Dr. Naawum gaddisee tura eeyuutu ana yeroo ijoollummaa na waraabe yeroo video mucaa kana kana ta'e kan biraatiin post godhee ture naawum yeroo ijoollummaati. Dr. Gammachuu Itoophiyaan kan eenyuti? Abbasheen beekuun. Hello. Maqaasee moo sitti dhageessanii? Mana tamaariitti dhageenye maqaasheeyyuu. Rakkoon Itoophiyaa garuu maali? Rakkoon Itoophiyaa soba. Isin Itoophiyaa mitiire? Lakkiin Itoophiyaa miti Habashaa jedhamna. Dr. Gammachuu dhageessaniitti doktoriin ta'e? Doktorii taate Eeyyee. soba. Dr. Gammachuu garuu nama maatiin fuune wandalaxxeedha. Kana maal wandalaxxee taree wallalaxxee hin jettu. Garuu ammayyuu jaleen durbaa fiqiree naan jedhu. Fiqiree du'aa ishee godhu saree kan. Sayyuu ishee min beekanii na hammachuu amnatti fiiguum. Dhaqanii dhagaa diimaa haammatan kan. Garuu jaleen durbaa kun hin sobdi miti. Afuuftuu duwwaan. Dr. Gammachuu garuu uummanni kun na dhaga'uu didee viidiyoo kun nama baay'ee bira naaf ga'an jiru koppiliingi naa godhaa jedhee dadhabe uummanni kun tasanaa dhaga'uu didee. Maali uummanni qaanii hin beekne kun? Adraa keessan beektota keenya lubbuun jiran keessaa kan akka Dr. Gammachuu likki namatti himu hin jiru. Keessumaa taasisan isaanii baay'ee haasaa namatti tolu beekumsa jabaadha kan isaan qaban yeroo waa'ee walgahii kana teessoo namoota mariisisu yookiin koraa wasatu maal ta'u baay'ee waa'ee Oromoo kan irratti qorannoo hedduu namoota gaggeessanidha. Haasaan keessatti namoota jecha namarraa hin bunne likki namatti himan sirrii jechuudha likki immoo koomentii godhaa booda. Lakkoolee daawoo yaa gosa tokko malee dhuffannu. Yachi maal haa gomure? Sini galeera? Lakkoolee dheerinni kenni tokkuma. Maal birqiidha? Birqiidha? Lakkoolee namni nu jaalatu garuu gargar nuun beeku. Lakkoolee yoo ani nyaadhi ishillee ni nyaatti. erbee wanaa dhara. Lakkoolee dheerinni kenni tokkuma. Nuyi bar jenereeshinii haaraadha marmeeyyuu isa dhugaan jedhan. Kallattii maalutu gara ijoo dubbiitti darban gaarii miti. Lakkoolee yoo ani dhugu ishillee ni dhuddi. Maxaxxiin aynata lama dhuguu hin barbaachisu bakka. Lakkoolee baay'ee wal jaalannaa. Kunkutoo wanaa dhara. Erbee. Baay'ee wal jaalannaa. Ugaa jaabulkeen jira. Ugaa jaan kana kecha anaka kechanii nama gubuun jiru. Bee akkamii yoo xiqqoone wayi. Dhugaa dubbachuudhaaf maatii qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya jiraata magaalaa haa ta'u uummata naannoo keenya keessatti utubaan dubartoota. Dagalee nama. Utubaan dubartoota ijoolleen kun hiwwacu TikTok irraa akkuma argitanii koontentii isaan qabatanii fi nuyi lakkooleedha. Rakkoolee ta'u lakkoolee nu lakkuudhachuu barbaadaniiti. So viidiyoo hedduu hojjetu namooti baay'ee duwiitii gochaa jiru. Hiwwacu yeroo isaan keessin jeequ. Lakkooleedha. Tasgabbaa'amatii lakkooleedha jedhaatii wantoota yookiin chaalenjii wayii qopheessaatii walii wantoota gootan viidiyoo gaggaarii hojjedha. Jar. Abet. Astamarii boqonnoo namni si. Yes. Astamarii boqonnoo nani. Barataa keessan hin ture. Dhugaadhaayi. Yafraakshini. Akkam. Nagaa. Kutaa meeqattan si qare? Kutaa sagalitti naqartanii nama roddan. Euree maqaan kee? Maqaan koo inni sirriin illee lalisaadha. Isin garuu dur mamma saattanii na waamtu turtan. Yafraakshini. Mamma saat akkas guddate? Eeyyee. Maal? Yadassi maal ijoollee kana maal tokkos guddisaa jedha. Akkuma durii gara fincaanattee gara fiddaa laata. Dhayyaanatti dur. Pooppoo na biyya sidaadheedha man. Maadam mallee masafsafaa yoo ta'e malee pooppootti fincoomte dandeessaa. Cabaabbo. Atta biree maal reerta? Biyya irratti baatee jira ka. Haalli keessan naan taane. Mee jedhaame nan ariifadha. Jedhi na ariifattaa. Akkuma durii na fincaansi qabe fakkaata kanaaf fidda. Ay. My Kato generation. My Kato generation. What generation? Odaan Oromoo shantu jira. Odaan Oromoo immoo eenyu fa'a?
Odaan Oromoo shantu jira. Odaan tokkotti hin beekan. Odaa tokkotti beekna malee odaa shan hin qabnuun. Tole odaan Oromoo shantu jira. Odaa Oromoo shanan kanatti. Odaa Oromoo shan. Odaan Oromoo. Odaan Oromoo. Odaan Oromoo. Odaa Bultum. Odaa Bultum. Rampate. Odaan Oromoo shantu jira. Odaa Oromoo kana. Odaa Bulluk. Odaa Roba. Nice. Odaa lama deebiseera. Najalaa badan malee beeka hunda isaanii jiru. Namoota beektan Odaa Oromoo shanan koomentii godha. Odaa Nabee, Bulluq, Bultum, isa lamaan hafe koomentii godha. Magaalaa kamirra? Magaalaa Finfinnee kanarraa dhufee konkolaataa sadiin tokko qaba. Shamarranii durba mana keessaa qabdu jedhanii konkolaataa qaba. Naa kennitu durba mana keessaa qabdu jedhan. Kanaafuu konkolaataa sadii qaba. Mana jireenyaa bakka baay'eedhaa qaba. Finfinnee keessaa bakka 5-6 qaba. Kanaafuu durba qabdu jedhan mana keessa naa kennitu. Konkolaataa qabaatte durba intala konkolaataa fitii kennaareen? Konkolaataa sadii qabna abbaa maal taatan? Sadii dhiisi 10 illee qabaadhu konkolaataan kee maal jedhana? Konkolaataan bakka barbaadan deemtanii isinillee bakka barbaadan deemtanii. Nama ni konkolaataa fi mootiin intala koo kana nama konkolaataa qabuttan heerumsiisa jedheeti miti kana. Konkolaataa afran takka qaba afur qaba erga jettan afur qaba. Durba mana keessaa qabdan nu kenna maalo. 10 irree qabaadhu ani intala too. Koottaa maaloo naaliin haasaa maaloo isin maalinni isin maali? Konkolaataan qaba. Konkolaataa afran takka qaba sadii iyyuu jedheen irraan fadhe tokko ka gaaza maleeti tokko ka ifaati tokko ka. Konkolaataa kee namaan na galche. Maali konkolaataa keetti qaba. Mee isayyuu intalli keessan hin ta'u yookiin intalli keessan yookiin ta'u iyyuu mee gadi baasaa dhufanii itti lallabaa mee lallabaa. Sittan baasaa. Maaloo baasaa intala keessan. Sirumaa sitti gadi baasaa. Baasaa mee haa dhufanii. Konkolaataa hoo qabaatte dhimma keeti. Konkolaataan qaba jedhaa kun duriyyeen karmatee deemee dhufa. 5 illee yoo barbaadan konkolaataa tokkoon irraan fadhe. Konkolaataan kee gatii fi yaame. Tokkoon irraan fadhe tokko 5 konkolaataa 5 qaba. Konkolaataan qaba. Isaanii. Abbaa ani kanniin hin barbaadu. Konkolaataa 10 takka qaba 10 qaba. Waan kana tubee kan hojjetanii. Gargaa ijoolleen gadi baatee moobi ijaarsi kun ituun hin beekin gochaa haaromsee garuu ijaarsi akka kaameraan biruma jira piraankiis miti wanti kun akka diraamaati jechuudha yaada isaanii. Ijoolleen kunis kan jaarsa ta'uu dhiisuu danda'a itti manii hojjetaa jiru. Ituu itti himnetee dhossanii waraaban ta'ee garuu baay'ee viidiyoo ajaa'ibaa ta'aa ture. Garuu ijaarsi waan beekuu fi wanta ijaarsi jedhu nama ajaa'ibuu dhiisuu danda'a jechuudha. Bifa piraankiitiin. 10 qaba maannisi. Tanaani. Tasmaan. Konkolaataan kudhani. Muka magaa jetti fe'ee. Maaloo isinillee konkolaataan dhuftani anis konkolaataa 2 dhaabee dhufe. Yaa Rabbi. Isiniin fuudhini. Isinii durbiin qaba jedhanii. Finfinneen dhuftanii Finfinnee. Finfinnee yoo dhuftan wal agarra. Viidiyoon sun tubee kan akka viidiyoo akkasii hojjetan nama dabbara. Osoo namni hin beekin hojjechuudha yookiin immoo akka keessi kaameraa mul'isanii akka jaarsi nama sirriitti ta'uun yookiin taatoo ta'ee agarsiisu irratti hojjechuudha malee keessi xiqqoo viidiyoo gaarii ta'aa turetu seeraan hojjetameera ta'e. Viidiyoon siniif qabadhe kana fakkaata akka itti bohaartan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe godhachuun barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin guutuu deemnutti nagaan tura.